filadu. Namni dhugaan si jaallatu tokko jireenya isaa guutuu si faana jiraachuuf si jaallata. Ati garuu nama kana wajjin jireenya kee guutuu jiraachuu hin barbaaddu yoo ta'e, sobdee fakkeessitee yeroo isaa gubdee hin bobeessin. Dhugaa jiru itti himii ifirraa fageessi. Maaliif jennaan carraa isaa haa mokkuru. Namni dhugaan si jaallatu tokko jireenya isaa guutuu si faana jiraachuuf si jaallata. Ati garuu nama kana wajjin jireenya kee guutuu jiraachuu hin barbaaddu yoo ta'e, sobdee fakkeessitee yeroo isaa gubdee hin bobeessin. Dhugaa jiru itti himii ifirraa fageessi. Maaliif jennaan carraa isaa haa mokkuru.